baala gizeen Oromiyaa keessatti kuufamaa keessa jiran dhugaan hawaasaa akka ifa hin baane taasisuu irratti gahee olaanaa baataa jiraachuutu himame. Qe'ee tokko quufee tokko ammoo hiyyummaa keessa jiru Oromiyaa keessatti gaagaamni hammaataan ga'u itti fufeera. Qabiyyee keenya kanaan eegalla. Dhugaa miidiyaa irraa kanneen nu daawwataaf nu dhaggeeffataa jirtan marti nagaan keenya kabajaa isinaa qaqqabu jechaa oduu biroo harkaa qabnuun mootummaan Itoophiyaa bulchiinsi PP iizii waraanaa 3 Oromiyaatti bobbaasuun lola haaraa jalqabu manni murtii obbo Taayyee Danda'a irratti balleessaa muruun dhaga'amu sochii filannoo bara 2018 dursa fooyya'insi bu'uuraa taasifamu akka qabu gaafatamu Misir humnoota Itoophiyaa haleelu jettee yaaddu gaanfa Afrikaatti leenjisaa jiraachuu humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan naannoo Affaar to'atan keessaa akka ba'an jiraattonni gaafachuu fi dhuma oduu keenyaan ammoo Yuukeen kooluu galaa lammii Eertiraa poolisoota biyyattii irratti miidhaa geessuun himatame ari'uuf jedhamu isin dhageessifna. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan dhugaa miidiyaa sabskiraayib akka gootan isin gaafataa oduun kunooti. Oromiyaa keessatti tokko quufee akka of godhu yoo dhabu kaana ammoo rakkinni irra bubbulee akka ta'u dhabaa jira. Jijjiirama bara 2018 keessa humnoonni dingataa aangootti ol ba'an qormaata hammaataa uummatatti ta'aa jiraachuu itti fufaniiru. Bara 2018 qabsoo dargaggeessi Oromoo baadiyyaa magaalaatti taasiseen sirni wayyaaneen hoggantu aangoo irraa yoo kaafamu bulchiinsi haaraan akka bakka qabatu ulaasaaqe. Jijjiirama san keessatti gareen aktiivistummaan qabsicha keessatti hirmaate mootummichaa bakka kaasuu irra humna uummata miidhu san keessaa namoota gaggaarii jiran filannee aangootti ol baasuuti irra wayya yaada jedhutti amane. Kanaanis sabaa ofii jaarmiyaalee biroo gara aangootti akkasii kanaala mijeessuurra OPDO haaressuun barbaachisaa akka ta'etti sammuu uummataa keessatti lallabame. Inumaa OPDO'n ofiifuu garbummaa keessa akka jirtutti himamuun sirni bulchiinsa biyyattii akkaataa isaan uummataaf bu'aa uumaa buusuu hin dandeenyetti taasisee boca jechuun ibsame. Kanaanis humna kana uummanni ofirraa dhiibuu akka hin qabne taasisuun paartii ODP jedhu akka hundeessan isaan keessaas akka aangootti ol ba'an taasifame. Garee ODP keessaas biyya Ahmad muummee ministeera biyyattii ta'uun muudame. Wayita kanatti dargaggoota aarsaa kaffalan ofitti simanna yaada jedhuun namuu akka wal beekuutti akka qabsoo jabaa gaggeessaa turetti fudhatamuun gara bulchiinsaatti madaqfame. Namni dingata utuu karaa deemu ati qeerroodha jedhamee aangootti akka ol ba'u taasifame. Yeroo caasaa bulchiinsa biyyattii keessatti hammachiifamu maqaa baala gizee jedhu ofiif moggaasuu danda'e. Haalli kun ammoo jireenya dhugaa uummata Oromoo haguuguu danda'eera. Yeroo ammaa kana addunyaaf lammiileen Itoophiyaa irra caalaan bulchiinsa ammaa kana keessatti Oromoo barri darbee quufee jiraataa akka jirutti fudhachuun namoota bara qaban yookaas baala gizee jechuun akka sabaatti maqaan Oromoon moggaafame. Yeroo eeyyee nuti baala gizeedha jechuun dargaggeessi fageessee yaaduun itti ulfaatu kadingata maallaqa argatee akka ta'u dhabu as bahee dubbatu irra ga'ame. Inumaa hawaasa bal'aa keessatti magaalaa keessatti shugguxii muddee of keessaa fuudhee haga dhukaasuttis ga'ame. Dhugumatti inni baala gizee ta'uun waan hundi akka tasaa argamee fi dingata qarshii fi konkolaataatti ol ba'uun isaa dhuguma baala gizeen dhufeefi. Kanaafis of arguu fi of herreguu dadhabee bakka arge maratti of dhaaduu fi anummaa hanjabummaa agarsiisuu irratti fuulleffate. Kanaan wal qabatee baala gizee konkolaataa keessaa karaa foddaa hiixatee shugguxii ol qabee utuu dhukaasu konkolaattonni hedduun duubaan yaa'anii deemanii kan agarsiisu miidiyaa hawaasaan qoodamaa ooleera. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaas dhimma kana qeeqaa akka turan yoo ta'u haalli kun hangam ulfaataa akka ta'e ibsaniiru. Yeroo namni dhuunfaa quufee akka ta'u dhabee meeshaa waraanaa bakka argetti ol qabee dhukaasaa deemu kanatti ilmaan Oromoo waan nyaatan dhabuun jireenya gadadoo keessatti kufan manni halakkaa'u. Haalli kun dhugaa hawaasa miliyoonota haguuguun Oromoon dhuguma quufa keessa akka jirutti dhiyeessuun qabsoo Oromoo lafarraa harkisa jedhamuun yaadda'ameera. Kanaan wal qabata akka jedhamu dhimmi biraan ammoo bunni diimataan gaaziin itti firfirfamee utuu gubatuu suurri agarsiisu guyyaa irraa miidiyaa hawaasaan naanna'aa ooleera. Haalli kunis fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa hedduu dheekkamsiise. Qondaalonni mootummaa hawaasa baadiyyaa buna ciratee rakkina isaa akka ittiin oolle ogguruu caalaas waan nama gaddisiisu hin jiru ka jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa dhimma kana cimsanii balaaleffataniiru. Oromiyaa keessatti gartuun tokko quufee akka of godhu yoo dhabu hawaasni bal'aan ammoo waan nyaatu argachuun qormaata olaanaa itti ta'uu jabeesseera ka jedhan namuu dhimmoota kana qeequun miidiyaa hawaasaa gubbaan maxxansaa oolaniiru. Oduu keenya itti aanuun mootummaan Itoophiyaa bulchiinsi PPZ waraanaa 3 Oromiyaatti bobbaasuun lola haaraa jalqabeera jedhan. Waggoota 7 ol waraana hammaataa keessummeessaa akka jirtu Oromiyaan lolli dhimma hin qabne kan uummata biyyattii obsa fitachiisa cimee itti fufeera. Lola adeemsifame kanaan lammiileen Oromoo miliyoonotaan lakkaa'aman lubbuu dhabuu danda'aniiru.
kanneen miliyoona 5 ol ta'an ammoo manaaf qabeenya isaanii irraa buqqaafamaniiru. Miseensotaa fi deeggaraa waboo guutummaatti daguugne balleessuu ejjennoo jedhu qabatee ka bobba'ee bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa ajjeesee manarratti gubee qeerraa buqqaasees akka abdatee injifannoo galmeeffachuu hin dandeenye. Inumaa rakkoon naannicha keessaa dhaga'amu dura daranuu dabalee hammaataa akka adeemu taasise. Ammas waraana kana itti fufsiisuuf meeshaa waraanaa dhiyeenya biyya alaarraa galfate gargaaramuun Oromiyaa keessatti loltoota Iizii 3 bobbaasuu isaatu himame. Akka kanaan mootummaan Itoophiyaa waraana Iizii 3 ta'an Kadiroonii fi Riippaabilikaan Gaardiidhaan deeggaraman lola haaraa torban kana keessatti ittiin eegaleera jedhan. Akka kanaan Iiziin Birgaadeer Jeneraal Akaaluu Kaasaan kan hoogganamu giddugala Oromiyaatti, Iiziin Meejer Jeneraal Asaffaa Baataan hoogganamu ammoo Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti, Iiziin Leetinaal Jeneraal Zawuduu Balaayin hoogganamu ammoo Wallagga Lixaa fi Qellem Wallaggaatti bobbaafamuu isaanii fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa wal harkaa fuudhuun gabaasaa oolaniiru. Lolli amma eegale kun qilleensa irraan diroonii yoo ta'u, akkasuma lafoon ammoo Riippaabilikaan Gaardiin kan deeggaramu ta'uu isaa gabaasichi ibseera. Gabaasa kana irraa kan hubatamuun ammallee mootummaan waboon lolaan nan injifadha herrega jedhuun cimsee lolatti fuulleffachuu isaa agarsiisaa jedhameera. Haalli kun ammoo ammas nageenya naannichaa qormaata olaanaa keessa galchuu danda'a jedhamuun yaadda'ame. Oduu keenya itti aanuun manni murtii obbo Taayyee Danda'a irratti balleessaa muruun dhaga'ame. Waggootaaf qondaala mootummaa ta'ee dalagaa akka ture obbo Taayyee Danda'a wayita caasaa mootummaa ta'ee hojjetaa turetti qawween laatamuufiitu himama. Haa ta'u malee erga paartii PP waliin wallabeen booda aangoo isaarraa kaafamuun qawwee mootummaan laateef deebisanii seeraan ala qabatte jechuun himata akka itti banan himama. Kanaanis balleessaan itti muramuu isaa dhaga'ame. Miidiyaaleen akka gabaasaa jiranitti manni murtii dhimma obbo Taayyee Danda'a irratti har'a murtii kenneen himataawwan isaan irratti dhiyaate 3 keessaa 2 bilisa taasisee himata sadaffaaf balleessaa irratti muruu abukaatoon isaanii wabeeffachuun miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaa oolaniiru. Abukaatoon obbo Taayyee Danda'a dhimma isaanii hordofaa akka jiran obbo Abarraan dhaddachaarraatiin himataawwan jalqabaa lameen jechuun qaamolee waraanarra jiran kan mootummaan diina jedhee farrajeef deeggarsa haamilee kennuu fi afaan ta'u akkasumas hojii qaamoleen kun mootummaa humnaan kuffisuuf yaalaniif deeggarsa kennuu himataawwan jedhaman sirriitti ofirraa qolachuun bilisa ta'uu isaa himan. Kanaan dura sagayya 6 bara 2024 dhaddachumti mana murtii kun murtee wal fakkaataan obbo Taayyeen himataawwan lamaan amma isaan bilisa ittiin jedhamaniin bilisa jedhamuun ni yaadatama. Obbo Abarraan dabalanii himata sadaffaa jechuun meeshaa waraanaa seeraan alaa eeyyamni isaa hin mirkanoofne hidhachuu himata jedhu ofirraa hin qolanne jechuun balleessaa irratti muree yaada murtii adabbii duraa dhaggeeffachuuf beellama 24 bara 2025tti qabu isaa ibsan. Qawween Taayyeen ittiin himatame kan mootummaan ittiin of eegi jedhee kenneefidha ka jedhan Waayillan Taayyee murtii kana balaaleffachaa jiran. Mana murtii olaanaa federaalaa Lidetaa dhaddacha tokkoffaa ka dhimmoota farra shororkeessaa fi heeraatti ka dhiyaatan obbo Taayyeen iyyata isaan dhiyeeffatan irratti beellamaarraatiin manni murtichaa wanti murteesse yookiis ilaale akka hin jirre abukaatoon obbo Taayyee ibsaniiru. Dhaddacha onkoloolessa 23 bara 2025 taa'amee ture irratti himatamaa obbo Taayyeen mana murtichaa mirgi namoomaa isaanii sarbamuu ilaalchisee bu'aan qorannoo Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akka mana murtichaaf dhiyaate irratti akka murtiin kennamu iyyatanii turan. Dabalataanis kaleessa 11 bara 2025 abukaatoon isaanii obbo Abarraan himata kana waliin kan hidhata kan hin qabne meeshaawwan manaa 11 fudhatamuu ilaalchisee iyyata biroo mana murtiif dhiyeessuu ibsan. Har'as iyyataawwan kana lameen irratti manni murtichaa wanti jedhee hin jiru jechuun abukaatoon obbo Taayyee obbo Abarraan ibsaniiru. Deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa akka turan obbo Taayyeen ji'a muddee bara 2023 to'annoo jala oolan. Kana hordofee himata irratti dhiyaatee mana murtii olaanaa federaala Lidataa dhaddacha tokkoffaa ka dhimmoota farra shororkeessaa fi heeraatti ofirraa faccisaa jiran. Manni murtichaa hagayya 6 bara 2025 dhaddacha taa'ee tureen galmee obbo Taayyee irratti murtee dabarsuuf onkoloolessa 23 bara 2025 qabatee ture. Haa ta'u malee onkoloolessa 23 bara 2025 irratti waa'ee murtii kanaa ilaalchisee waan nuti hin xumurretu jira sababa jedhuun beellama biroo sadaasa 3 bara 2025tti dabarse. Sana booda sabbaan seeraa dhaddacha hin guunne jechuun beellama darbe sadaasa 3 irraa gara beellamaarra sadaasa 12 bara 2025tti dabarsuun isaanii yaadatama. Oduu keenya itti aanuun sochiin filannoo bara 2018 dursa fooyya'insi bu'uuraa taasifamu akka qabu gaafatame.
Gurbuun kookaasii paartileen mormitootaa ibsa waloon baasaniin sochii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo waliigalaa bara 2018 taasisaa jirra jedhan. Adeemsa kana gama hojii fi itti gaafatamummaa boordiitiin hubannus Itoophiyaa keessatti adeemsi dimokiraasii kamiyyuu yoo hin jiraanne haalli hojiiwwan jalqabaman dandeessisan yoo hin jiraanne tattaaffiin hundi hiika akka hin qabne ifatti ibsuu barbaannaa jedhan. Filannoon Itoophiyaa kanaan dura gaggeeffame sirna abbaa irree seera qabeessa taasisuuf raawwii siyaasaa ta'uu ibsaniiru. Filannoowwan darban kun adeemsa isaanii keessatti bilisummaa, haqa qabeessummaa fi hirmaannaa kan hin qabne ta'uu, bu'aan isaaniis uummata biratti amanamaa fi fudhatama kan hin qabne ta'uu himaniiru. Kanarraa kan ka'e rakkoo siyaasa biyyattii gadi fagoo furuu caalaa marsaa wallabdee fi tasgabbii dhabuu ammeessuu itti fufuu ibsan. Dhugaan jiru filannoon mul'ataa mirga dimokiraasii lammiilee waan ta'eef aangoo bulchitootaa akka mirkaneessu ta'uu hin qabu. Kanaafuu filannoon bara 2018 nagaa faala nageenyaa qabu keessatti akka adeemsifamu kadarbirraa adda ta'ee ijaaruuf tarkaanfii dhugaa akka ta'u cimsinee gaafanna akka jedhan paartileen mormitootaa haala mijataa uumuun dhimma filannoof dhiyaatu osoo hin taane haaldureedha jedhan. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa dhimmoota bu'uuraa irratti tarkaanfii hatattamaa fi qabatamaa ta'e akka fudhatu jechuun gaafataniiru. Itoophiyaa keessatti filannoo bilisaa, haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e gaggeeffamuu ka danda'u haalduree dimokiraasii bu'uuraa yoo guutame qofa akka ta'eeranii dhimma kana gamtaanis ta'ee dhuunfaan irra deddeebiin cimsanii akka dubbatan ibsaniiru. Kanaafuu mariin siyaasaa bal'aan akka taasifamu, walitti bu'iinsi akka dhaabbatuu fi wabiin nageenyaa akka mirkanaa'u, haalduree tokko malee dirreen siyaasaa akka banamu, haaromsi dhaabbilee fi seeraa bu'uura dimokiraasii akka taasifamu, caasaan mootummaa loogii malee akka ta'u mirkaneessuu, bilisummaan pireesii akka mirkanaa'u, akkasumas hirmaannaan taajjabdoota filannoo biyya keessaa fi idil-addunyaa akka mirkanaa'u gochuun dhimmoota murteessoo ta'uu ibsaniiru. Waadaan kun jechoota duwwaa akka hin taanee fi haaldureewwan filannoo haqa qabeessaan mijatoo ta'an raawwatamuu qooda fudhattoonni idil-addunyaa kan walaba ta'an kanneen akka gamtaa Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka hordofan akkasumas hirmaattota filannoo ijoo boordii filannoo, paartilee siyaasaa, taajjabdoota filannoo, miidiyaalee fi dhaabbilee dimokiraasii gidduutti amantaa fi waliigalteen amanamaa ta'e uummataaf ifa ta'e mirkanaa'uu qabaa jedhan. Mootummaanis ta'e paartiin biyya bulchu haalduree bu'uuraa kana guutuun qaamota hundaaf haala dorgommiif bilisaa fi haqa qabeessa akka uumuuf waamicha dhiyeessaniiru jedhan. Oduu keenya itti aanuun Misir humnoota Itoophiyaa haleelu jettee yaaddu gaanfa Afrikaatti leenjisaa jirti jedhan. Hidha Abbayyaa irratti Itoophiyaa waliin dhibdee qabaniin atakaaroo waraanaa keessa ka seente Misir naannichatti gurmuu waraanaa ijaaruun shaakala waraana galaana irraa eegaluu dhaga'ame. Akka kanaan walta'iinsi biyyoota galaana diimaa Masirii fi Saawud Arabiyaan ijaaraman kan Red Waves 8 jedhamu firmaannaa biyyoota biroo afurii qabu shaakala waraana galaanaa waloon eegaluu miidiyaaleen gabaasaniiru. Shaakalli waloo kun humnoota galaanaa Misir, Saawudii, Joordaan, Sudaan, Yamanii fi Jibuutii irraa kan hirmaatan yoo ta'u, kaleessa eegaluu isaa dubbii himaan waraanaa Misirii beeksisuu miidiyaan biyyattii Aharam Online gabaaseera. Haalli kun naannichatti yaaddoo olaanaa Itoophiyaa ta'uu itti fufuuf sagantaa Misir qabattee jirtu akka ta'e akeekameera. Biyyoota ollaan dhibdee adda addaa keessa seentee ka jirtu Itoophiyaan alaas ta'ee keessoon rakkoon raafama siyaasaa ishee ammeessuu dabalaa bulaa jira. Akka ammaa jedhamu kanaan abjuun galaana diimaa dhuunfanna jedhu biyyattiin qabattee jirtu ka galma hin geenye ta'uu isaa hubatameera. Oduu keenya birootiin humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan naannoo Affaar to'atan keessaa akka ba'an jiraattonni gaafatan. Humnoonni nageenyaa Tigraay Affaar aanaa magaalee ganda toonsaa haleellaa banan ka balaaleffatuu fi bakkeewwan to'atanis gadi dhiisuun akka ba'an hiriiraawwan gaafatan guyyoota lameen darban kana Affaar aanotii garaa garaa keessatti gaggeeffamu jiraattotaa fi aangaa'ota wabeeffachuun maddii oduu kana Addis Istaandardi gabaaseera. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii kan hin eeramne gaafatamaan jiraataa ganda toonsaa humnoonni nageenyaa Tigraay warra Karfaatuu, Milkii, Miilaa, Warqaa, Dooyaa fi Goobee to'atanii akka jiran himaniiru. Jiraattonni hedduun sababa kanaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'uu kan ibsan jiraataan kun warreen buqqa'anii jiran guyyaa aduu halkan ammoo dhaamocha keessa bulaa jiru jedhan. Kana hordofees jiraattonni kunneen humnoonni nageenyaa Tigraay bakkeewwan to'atanii jiran keessaa lakkisanii akka ba'an jechuun wiixata darbe sadaasa 10 bara 2025 hiriira gaggeessuun ibsameera. Jiraataan kun guyyoota lameen darban kana walitti dhukaasi dhaabbachuu ibsanii garuu ammas sodaa lolli dabalee ka'aa jedhu jira waan jedhuuf jiraattonni yaaddoo keessa jiru jedhan. Ammaan kanas jiraattonni aanaa magaalee 10,000tti tilmaamaman
buqqa'anii akka haaraa horii keessa jiraatan ibsan. Jiraattota ganda Toonsaattis dabalata daangaa naannoo Tigraay qooddatan gandoota akka Aduu, Faaroo keessaa bakka hedduutti jiraattonni sodaa nageenya akka qaban himan. Dhaabbata miidiyaa Faransaay AFP'tti waliin afgaaffii kataa'essan hojjetaan gargaarsa namoomaa tokko naannichatti walitti dhukaasi taasifame akka ture ibsaniiru. Hojjetaan dhaabbata gargaarsa namoomaa kun daa'immanii fi dubartoota dabalatee xinnaatu namoonni 18,000 ol buqqa'anii akka jiran ibsanii gargaarsa carraan argachuu isaaniillee dhiphaadha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuun maddi oduu kanaa waliin turtii kataa'essan gaggeessaan aanaa Magaalee tokko kaleessa Kibxata Sadaasa 11 bara 2025 jiraattonni aanaa Magaalee Yayyaaloo, Raayilee, Awaaraa, Uwwaa, haleellaa dhiyeenya humnoonni nageenyaa Tigraay Affaar aanaa Magaaleetti raawwatan hiriira ba'anii balaaleffataniiru jedhan. Wiixata darbeerree hiriiraawwan wal fakkaataa naannootti akka Abbaalaa fi Biiduutti gaggeeffamaa turan ka jedhan aanga'aan kun hiriira kana gubbaatti aanga'oonni aanaa dargaggoonni irratti hirmaataniiru jedhan. Kana duras kominikeeshinii naannoo Affaar humni Abut daangaa naannoo Affaar as ce'uun dollaawwan 6 humnaan to'atee jiraattota nagaa irratti miidhaa geesseera jedhaniiru. Sadaasa 5 bara 2025 ibsa baaseen biirichi gareen Abut aanaa Magaalee ganda Toonsaa ollaawwan Waaraa fi Milkii jedhaman daangaa ce'uudhaan meeshaalee gurguddaa dhukaasaa banee miidhaa geessuun waliigaltee Piriitooriyaa ifaan ifatti jigseera jedheera. Kanaaf ka deebii kenne bulchiinsi naannoo Tigraay himata kana haalee kana waliin waliigaltee Piriitooriyaa kabajaa hin jirre mootummaadha jedheera. Abut gama isaan Sadaasa 7 bara 2017 ibsa baaseen mootummaan federaalaa haleellaa dirooniin irratti raawwateen humnoota nageenyaa dabalatee jiraattonni ajjeefamuu ibse. Dabalataanis haleellaan kun mallattoo sarbamuu waliigaltee Piriitooriyaati jedhe. Dura ta'aan Abut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Sadaasa 7 gamtaa mootummootaa fi gamtaa Afrikaaf xalayaa balaaleffannaa haleellaa kanaa erganii qaamoleen kun jidduu akka seenan gaafataniiru. Oduu keenya dhumaatii UK'n kooluu galaa lammii Eertiraa poolisoota biyyattii irra miidhaa geessuun himatame ari'uuf jedhame. Lammiin Eertiraa akka gooluu galtummaan biyya UK jiraatu tokko hoteela godaantota qubsiisuu keessatti poolisoota 3 irratti haleellaa raawwate jechuun himatamuu hordofee amma biyya UK keessaa akka ari'atamuu akka jiru gabaafame. Ismaa'eel Amdaaseel maqaa jedhuun ka beekamu baqataan lammii Eertiraa UK jiraatu kun bara kana baatii hagayyaa 27 hoteela Ibus Gilaa Kooster jedhamu keessatti qondaaltota poolisii 3 irratti miidhaa geessuun himannaa irratti banamee ture. Innis gochaa ittiin himatame raawwachuu isaa erga amanee booda mana murtiitti dhiyaachuun hidhaa ji'oota 12 itti murtaa'ee ture. Dargaggeessi umurii 34 kun qondaaltonni poolisii kun isa qabuuf yoo dhufan taatee kana irratti raawwachuun guyyootaaf jeequmsa guddaa kaasee ture. Yeroo sanatti abukaatoon ittisaa isaa akka turte Jeen Teelaar waa'ee dhimma isaa haasofsiisuuf yoo yaaltu innis naamusaan haasofsiisuu diduu hordofee akka abukaatoo taatee fi ittiin fufne mana murtiitti himatte. Kooluu galaan kun hoteela keessatti jeequmsa kan uume yoo ta'u mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin dura eegdotaan tikaatiin harkatti hidhamaa akka ture abbootii murtiitti himeera. Yeroo ammaa waajjirri biyya keessaa gara biyya isaatti deebisuuf jedhamee eegama. Dabalataanis lammiin biyya alaa yakka miidhaa guddaa yoo geessisan yakkamaa ta'uu mirkanaa'ee bu'uura seera immigireeshinii bara 1971 bahe hordofuun faayidaa uummataaf jecha biyyaa kan ari'amu ta'uun himameera. Dubbiimaan waajjira biyyattii akka jedhanitti lammiileen biyya alaa biyya keenya keessatti yakka cimaa yoo raawwatan yeroo hunda biyya keessaa ari'uuf qophiidha jedhaniiru. Egaan dhaggeeffattoota dhugaa miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Kanneen chaanala keenyaaf haaraa taatan dhugaa miidiyaa immoo sabiskiraayib taasisuun dagatinaa jecha fayyaa nuu ta'a.